Ayyee akkam jirtu jaallatamoo maatii Laayifaak. Ani nagaa kootii rabbiin galanni haa ga'u. Yeroo darbee akkuma yaada isin naaf laattanitti gaaffii baroota darbanii nuuf hojjedhu kan jedhu naaf barreessitanii ture. Akkasuma warri kaan immoo riiviyuu eksersaayisii nuuf hojjedhu kan jedhu naaf barreessitanii turtan jechuudha. Anis kanuma giddu galeessa godhadhee har'a viidiyoo kana isiniif qabadhee dhufeetan jira jechuudha. Viidiyoo kana haga dhumaatti yoo daawwattan akka isin fayyadu abdiin qaba. Akkuma beekamu mooraa yuunivarsiitii keessatti gaaffiiwwan baroota darbaniidhaan of madaaluun baay'ee gaariidha. Sababni isaa iddoowwan tokko tokkotti gaaffii baroota darbanii irra deebiidhaan yeroo itti gaafatamutu jira jechuudha deebi'amee. Akkasumallee waan dubbiste irra deebitee yaadachuudhaaf yookaan hammam akka hubattee gaaffiiwwan baroota darbaniidhaan of madaalaa deemuun barbaachisaadha. Dubbisni akkuma jirutti ta'e jechuudha. Kanaaf gaaffiiwwan baroota darbanii hojjechuun barbaachisaadha jechuudha. Chaanaalii kanaaf warri haaraa taatan sabiskiraayib gochuun akka hin dagatamne, akkasuma hiriyoota keessan kanneen biraa akka qaqqabuuf viidiyoo kana sheerii godhaafi. Akkasuma viidiyoo kanallee laayikii gochuun akka hin dagatamne jechuun barbaada. Egaa namoonni tokko tokko akkuma naaf barreessaa turtan qormaata kan Wallaggaa yuunivarsiitii nuuf hojjedhu kan jettan illee ni jirtu. Gara xumura viidiyoo kanaa irratti eessaa argachuu akka isin dandeessan isinitti nan hima. Koorsiiwwan kanneen biroo kanneen akka antiroopoolojii fa'aallee qormaata kan bara darbee eessaa akka isin argattan isinitti nan hima jechuudha. Akkasuma kan keemistirii kanallee teelegiraam chaanaalii irraa isin argachuu dandeessan liinkii isaa koomentii irra jalqabarra isiniin ka'a jechuudha. Achiin seentanii mooraal and citizenship educationii illee gaaffiiwwan garaagaraa hojjetamanii achirra jiran argachuu dandeessu. Maaliif gaaffii hojjechaa gaafa deemtan qormaataaf isin qopheessa waan ta'eef jechuudha. Akkasuma kan keemistirii illee guutummaa isaa achirra isiniifan ka'a jechuudha. Har'aaf garuu mee gaaffii miid egzaamii kana waliin haa hojjennu. Tokkoffaan akkas jedha. Say true if the statement is correct and false if the statement is wrong. 1. The rows that are to the left of the first non-zero digit are not significant jedha. Viidiyoo paartii jalqabaa keessatti akkuma baranne zeeroon warri karaa bitaatiin argamanii hin lakkaa'aman jennee barannee turre jechuudha. Fakkeenyaaf gaaffii sadaffaa asirra jiru kanarra ilaala. Gaaffii sadaffaa asirra jiru kana yoo ilaaltanii zeeroon warri fuula dura jiranii hin lakkaa'amanii jechuudha. Zeeroon warri fuula dura jiranii hin lakkaa'aman jechuudha. For example gaaffii 17ffaa kana ilaalame. Gaaffii 17ffaa kanarraa maal jedha? Which of the following numbers have 4 significant figures jedha. Significant figure 4 kan qabu kamidha jedha. Fakkeenyaaf gaaffiin 17ffaa kun maaliifan dhufee fakkeenyaan akkasinii galuuf isinitti agarsiisuuf jechuudha. 0.004560 jedha. Afuridhaa jechuudha kan inni qabu. Significant figure 4 qabaa jechuudha kun. Maaliifii 0.00 warri jedhan karaa bitaa lakkoofsa kanaarra warri jiran zeeroon sadan kun hin lakkaa'amanii jechuudha. Akkuma kana gaaffiin tokkoffaa kun immoo maal jechaa jira? Warri karaa bitaa jiranii signifikantii mitii jedha. Kanaafiyyuu dhugaataa jechuudha. Lammaffaa. The modern periodic table is arranged by increasing atomic number. Gabateen pireedikii ammayyaanii jedha.
haala atomic numberiin dabalaa deemuunidha kan isaan arrange ta'anii jiranii jedha. Kunis dhugaadha jechuudha. Sadaffaa, the scientific notation form of 0.00032 is written as 32 times 10 the power of minus 5. Scientific notationiin akkamitti akka barreeffamu viidiyoo paartii jalqabaa keessatti ilaalleerra jechuudha. Isasi fakkeenyaaf kun maal jedha? 32 baay'isuu 10 the power of minus 5 jedhameetu barreeffamaa jedha. Akkasitti barreeffama osoo hin taane 3.2 times 10 the power of minus 4 jedhameetu barreeffamaa jechuudha. Kanaaf soba ta'a jechuudha. Haala scientific notationiin ittiin barreeffamu isiniif hin galle hin hubanne yoo ta'e viidiyoo paartii jalqabaarra deemtanii ilaaluu dandeessu. Chaanaalii kanarra jira hojjetamee jechuudha. Gaaffii afuraffaa, the percent by weight of carbon in 154 gram of C4H8O3 is 48 jedha. Inni kun immoo gaaffii kana deebisuuf maal nu gaafata? Percent by maasii kaalkuleetii gochuu danda'u nu gaafata jechuudha. Fakkeenyaaf gaaffiin kun foolsii ta'a garuu percent by maasii kaalkuleeshinii isaa baruu qabdu jechuudha. Isa kanas achi deebitanii ilaaluu dandeessu. Gaaffii shanaffaa, in a measurement it is possible to have accurate and precise results at the same time jedha. Safara keessatti accuratees precises wal faana argachuun hin danda'ama jedha. Fakkeenyaaf gaaffiin kun dhugaa ta'a. Sababni isaa precise jechuun accurate jechuun maal akka ta'e haala gaariidhaan isin ibsuu yaaleen ture viidiyoo isa kanaan duraa keessatti. Kanaaf gaaffiin kun dhugaa ta'a. The process used to create solution is physical process. This is also true. Gaaffiin kunis dhugaa ta'a jechuudha. Because solutionii yookaan bulbula tokko qopheessuu fi physical processiidhaanidha jechuudha kan nuti qopheessinu. Fakkeenyaaf daakuuf bishaan walitti bulbullee solutionii qopheessuu yoo barbaanne physical processiidha jechuudha wantichi. Kanaaf dhugaa ta'a. Yeroo kamiyyuu immoo wanti isin hubachuu qabdanii gaaffii kamiyyuu hojjechuudhaa fi jalqaba waan gaaffichi jechuu barbaade hubachuutu barbaachisaadha jechuudha. Gaafficha hojjechuun dura gaaffii hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Gaaffii torbaffaa, a solvent is a component of a solution that present at a much lower concentration than the solute. This is false. Because the solvent is the component of a solution that present in what? In high amount, in high concentration. Solventinii hamma olaanaadhaan kan argamudha jechuudha bulbula tokko keessatti. Bulbula tokko keessatti kan argaman bulbulamaa fi bulbulaadhaa jenneerra. Achi keessaa bulbulaan hamma olaanaadhaan isa argamudha jechuudha. Kuni garuu hamma gadi aanaa yookaan hammantaa xiqqaadhaan argama jedha, soba ta'a. Saddeettaffaa, when the concentration of the solution changes, the number of moles of solute stays constant. Gaaffiin kun maal jedhaa? Concentrationiin bulbula tokko gaafa jijjiiramu jedha. Concentrationiin bulbula tokko gaafa jijjiiramu number of mole of soluteinii akkuma duraatti itti fufa yookaan akkuma sila jirutti hafaa jedha. Kun dhugaa ta'a jechuudha. Inni itti aanu matchingidha. Match the following from column B to column A jedha. Bromine, argon, magnesium, copper and sodium. B jala immoo halogen, alkali metal, noble gas, alkaline earth metal, transition element, metalloid. Gaaffii firoomsii kana hojjechuuf immoo gabatee pireedikii yaadachuu barbaachisaa jechuudha. Fakkeenyaa fi biroominiin haaloojiinii ta'a. Haaloojiinii keessattidha jechuudha kan inni ramadamu. Akkasuma arganiin immoo
noobili gaasiidha jechuudha. Maagniiziyemiin immoo D ta'a jechuudha. Alkaalaayinii earz meetaal. Copper transition element sibiilota ce'umsaadha jechuudha. Soodiyemiin immoo alkaalii meetaaliidha jechuudha. Sibiilota alkaalii warra jedhaman. Isa sana gabatee pireedikii sammuutti qabachuuf immoo namoonni garaagaraa siistemuma garaagaraa fayyadamu jechuudha. Sana fayyadamtee sammuutti shamaddaddee yeroo qormaataa waraqaa irratti barreessitee achirraa ilaaltee inni elementiin kan bakka kam akka jiru adda baafachuu dandeessa jechuudha.